Jirra jirtu hordoftoota keenya akkamiin nagaa keessan jirtu baga rabbiin har'aan isin ga'e hayya isin hundi keessanuu baga jiraattan jecha kan isin hordofaa jirtan Oromoo Samsangidha. Oromoo Samsang akkuma beekamu kanaan dura barnoota teekinooloojii wajjin wal qabatan hedduu isaa isin barsiisaa turuun isaa ni yaadatama. Akkasuma isinis barnoota guddaa irraa argattan kan beekamudha jechuudha. Har'as Oromoo Samsang barnoota isaa akkuma tuffetti jira. Isinis filannoon keessan Oromoo Samsang haa ta'u. Hordoftoota keenya har'aaf barnoonni qabannee isiniif dhiyaanne akkaataa Facebook Translate afaan Oromootti godhattanii yookiin immoo Facebook keessan afaan Oromootiin itti fayyadamuu dandeessan kan wajjin ilaalu jechuudha. Afaan keessanitti jijjiirtanii afaan beeytaniin qooqa beeytaniin akka irraa fayyadamtaniif har'a barnoota kana qabannee isiniif dhiyaanne jechuudha. Osoo gara barnoota keenyatti hin darbineen duratti immoo warri chaanala Oromoo Samsangiif haaraa taatan subscribe godhaa akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne. Duraan dursa Google Chrome keessan irra galtu Google Chrome keessan irra erga galtanii gara tuqaa sadii kana bira imaltu jechuudha. Tuqaa sadan kana irratti yeroo takkaaf tuqaatu iddoo desktop site jettuun irratti mallattoo right guutuu jechuudha saanduqa sana keessatti. Ergasii iddoo kana irratti Facebook jettanii barreessitu. Facebook jettanii barreessitu. Ergasii haala kanaan isinii dhufa. Erga inni haala kanaan isinii dhufe iddoo login in or sign up jedhu kanarra cuqaastu. Bifa kanaan inni Facebook haala kana fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Amma wanti bakka kanarra beekuu qabdan ani kanan dura waan seenee qabeef Facebook isin tarii emailaa fi password isin gaafachuu danda'a waan ta'eef emailaa password keessan guutanii Facebook keessan irra galtu jechuudha. Amma erga haala kanaan dhufe amma wanti isinirraa eegamu yeroo takka Facebook keessan profile keessan irra cuqaastu jechuudha. Erga profile keessan irra cuqaastanii haala kanaan profile keessan irra deeffatanii amma iddoo gara harka mirgaa kanarratti tuqaa xiqqoo xiyya xiqqoo irra garagaltu tana isii drop down jedhamtu tana tuqxu. Erga isii irratti tuqxanii haala kanaan isin dhufee iddoo setting jettu tana irra cuqaastu jechuudha. Ni xiqqaata waan ta'eef sirriitti nafaana bu'a. Erga inni haala kanaan isin dhufee amma wanti isinirraa eegamu iddoo garagalchaa kanatti mallattoo pilaasii yookiin isii da'uu tana ni argitu mallattoo da'uu tana irratti cuqaasnaa jechuudha. Erga isin haala kanaan cuqaasee isin dhufee amma wanti gochuu isinirra jiraatu kana keessatti afaan Oromoo waan kanaan dura hin fayyadameef hin argatanii jechuudha. Amma dabalata barbaaduudhaaf bakka kanarratti hin cuqaasnu iddoo translate Facebook jettu tanarra cuqaasna. Ta'an kanaaf dura waan cuqaaseef afaan Oromoo amma bakka kanarratti argadhee jira dhiifama wajjin iddoo kanarratti bakka Oromoo jettu tana argattu. Ani amma kana dura waan cuqaasee qabuuf iddoo Oromoo jettu tanarratti cuqaastu jechuudha. Ergasii bifa kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma isin argitan kanaan Facebook kiyya afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Karaa salphaadhaan haala kanaan Facebook kiyya gara afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Isin yoo haala kanaan jalqaba irratti argan iddoo mallattoo pilaasii jala tuqxanii afaan Oromoo barbaadatanii erga baasanii iddoo afaan Oromoo jettu irratti cuqaastu jechuudha. Fakkeenyaaf akka isin amma argitan kana zoom isiniif ta'a jechuudha. Facebook maqaan hundi akka jiruun wantoonni garaagaraa gara afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf profile irra cuqaasnee ilaallu. Akkuma isin amma argitan kana iddoo kanarratti kinu amma fakkeenyaaf adreessa kiyya kanneen yoo ilaaltan fakkeenyaaf kinu akkuma isin argitan magaalaa Jaarraa Baalee Roobee Itoophiyaa irraa jedha. Akka isin argitan kana bakka ammoo single jedhee ture sanitti Qeerroo jedha. Akkuma isin argitan kana iddoo single jedhu kanarratti duraan amma ammoo asitti Qeerroo jechuu jira. Akkuma isin argitan kana adreessi kiyyaa hundas afaan Oromoo jijjiiramee jira. Riyaad Saudi Arabiyaa keessa jiraataadha. Kan hundi afaan Oromootti jijjiiramee jira. Fakkeenyaaf wantoota an share godhe kanneen post yookiin maxxansi kana yoo ilaaltan fakkeenyaaf viidiyoo hayyuu seeraa Dr. Awwalaloo kana kaleessa ani share godhee ture kaleessa sa'aatii 12 irratti akka ani share godhee kan nuti himaa jiru jechuudha. Akkuma isin argitan kana
yoo waa maxxansuu barbaaddanis akkuma isin amma afaan oromootti irraa argitan kana fakkeenyaaf bakka silaa irratti waa maxxansuu barbaadu kanarratti what is your mind ka afaan ingiliffaatiin jechaa ture maal yaadaa jirtaa jechuu jira. Akkuma isin argitan kana afaan oromootti karaa salphaatti afaan oromootti Facebook keessaan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Maarree isin hordoftoota keenya barnoota keenya har'aarraa akka barnoota guddaa argattan abdii qabna. Chaanaala Oromoo Samsangiif haaraa kan taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne akkasuma viidiyoo keenya immoo like share gochuun isin irraa jiraatu. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.